ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። ባይ ኪታበ ጀዋሪ ወልቀበቴስ አፊን ባይን ጋፈተሜ ጅራ ኢሰስ ከወሊ ላሉ ታአ deebiin gara siyaasaa dubbatamaa jirus baay'eetu jiru isas kan waliin ilaallu ta'a. warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoon baanii dubbannee beenu Oromoon haqaaf mariin amana waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu akkaawuntiin jiraas halaalamu eenyu hattuu akka ta'e eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. sababii gandummaatiin immoo Oromoon baay'ee wal qoqqoodaa jira. hangana keessatti qeerroo Oromoo maalan gorsuusiiti qeerroo Oromoo siyaasa keessaa beekana booda abbaata. obboleesso bayi siyaasa keessa kun dhaamsa gabaabduusi ijoollee Oromootiif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Orool Show akkam naaf jirtu jiruun jireenya afyaan harrafa jumaan akkam ture isin bira kunoo gaanu bira alhamdulillah dhidhiqannii dhannee laaqana keenya nyaannee isiniif deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu har'as viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo kan irratti dubbannu kan irraa barannu kan irratti kolfinullee isin qabadhu dhufeetan jira. warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan bakka nagaan dhuftan gara chaanaalii kanaa subscribe gochuudhaan eegalaan isiniin jedha. viidiyoo kana immoo hundi keessanuu warri qubni keessan nagaa ta'e like gochuudhaan viidiyoo eegalaan isiniin jedha. gara viidiyoo يوم من دفي طيبة فلتري خداب بدا السلام عليك حبيبي جيسي سلام مدا قمتشو يمين منياسي سنجا لدا آتيالي في ورا هنا قايسي دمدا كنو تأسين تأقونا نقام فودي أكس ورا ساتي وجن Jiramiti? Ay. No anaaf siyoo. Kuno duwwaa teenya. Gaaffeen egaa yuutubara keenya kun akkasitti warra isaatii wajjin Saa'udii keessa isin galee Maasha Allah. Rabbi Rabbiin maal goona. Du'aayidhuma kadhataa teenya malee. warri viidiyoo koo geessitanii ummaa kiyyatti agarsiisanii viidiyoo kootii fi ijji keessan lammata waliin arginu. Wasalaatta sitanaasaa akkamitti lamu waa dubbadha gaa waan badaa fa'i dubbachuu hin danda'a. Dhugaa rabbii nama baay'ee dhufee na gaafatanaan jette natti himte. Isaayyuu waan argitan dubbatanii ijoolleen sirkutti jette rabbii murii jedhe nama qallaalii koo na seeti ijoolleedhuma hudduu qullaa horii hedduu na seeti nama 20 tokkotti galaafadhu beektu siinis. Anan jabaa ta'e nama qalbii wayna ta'e ijoolleen sirkutti naan jette. Wallaahi nama baay'ee na gaafate naan jette mee maanta si dhibee gaccoo an viidiyoo koo yookaan gadi hin buunee fanii dhaawu. Wasilaatta kalbi aswad nama aartistii koo jedhee malee. Biyyarraa nu fageessite bootaa mana keenya wayii maddeen ture dura. Achi matte moo nuyi matte moo nama biraa himatte naan jette na gaafatte. Goma biyyatti dhiyoo jirtu itti fakkaata siittis. Mujeen beektu akkuma kanaan dura fataa sanaa nu godhaa ture viidiyoo keenyarrallee al tokko finnee bakka mucaadhuma miskiina bakka jira miti. Waanuma nama tottolu jireenya baadiyyaa ergasii waanuma keessoo ofii baasee dubbata akka jara kaan hin dhodhoskatu namatti toludha. Hamma sa'aatii koo laalteedhaa jira. Viidiyoo kana yoo aniyyuu nan laalama yoo dingata isa nama warra hedheegaa amma natti kaataa. Maazaliin amma yoo natti kaate wayii yaadaaraan iyyuu balleessu mooti. Leeyyuu kannabu leeyyuu ደስ የሚል ቀነው leeyyuu. Sare liulet ደስ የሚል ሆኖ ሳገኘው ሁሌ ይሄ ቀን በሆነ ብዬ ተመኘው ዛሬ
ልዩነት ደስ የሚል ሆኖ ሳገኘው ሁሌ የቀን በሆነ ብዬ waa kitaabaatii wal qabatee kaleessa gaafii tokko gaafatamee ture meemisa waliin laalla. Qabaachuu ku gamman ani dhugaan sitti adiis Oromoo Dr. Abiyyiin Oromoo Afrikaa maayyuu qilleensa isii keessan bayinii isiin jenna. Nyaata irraa nyaatanii osoo birrii kamallee biraa deeman milishaadha jedhanii hinkaan yoo sochoosan buqqisuun malee ni beeka. Warra gurra arbaa qabu kan dhaga'uu hin barbaanne sawwan hin bayii goonaan kuni yaa jawaarii keenya ammallee maalli hin farne biyya sana bulchaa jiru shiftaa lamatu bulchaa jira. Sirni filannoo Itoophiyaa iftoomina fi hirmaannaa dhabuun bineensa Finfinnee jiru yoo ofirraa kaasne bineensa kaabaa yuusaa dhusan akkam godhuu qabna akka araarri araara ta'e namni hiiku hin jiru. Atis Abiyyis obbolaadhaa akka obbolaatti Oromoon aadaa qaba. Garaagarummaa mootummaa Itoophiyaa wajjin qabdanuu gara dippiloomaasii namni qabsootee ture kaasaalee ta'e itti maxxanee faarse kan isaan salphisanii ari'an malee nama tokko beenaa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale kan isaan jalan maxxifatee isaanii warra nu lolaa ture amma salphisaniitu kararra gataa jira jechuudha. Jarri kun sirraa waan danda'a jallaan ibidda jala yoo keessee takkaan hin jiru. Abtaamuun shariika durii shariika kana deeffachuun baay'ee namatti ulfaata. An abtaamu ta'uu isaatu feesbuuk irratti beekatu lata koo jenneeti faatoo gara dhukkee irraa kaasaa turre. Abtaamu waan the most consistent people jiru gereessa. Nama consistently sabboonummaa Oromoo qabu. Nama qilleensa wajjin daa'ile. Nama waa hedduu wajjinis dabarsine. Rabbi jedhi nan gingilchini kabiraa qofa gingilchini irraachi godhin jedhanii dhaayateeffadhaa yeroo tokko. Egaa akkuma dhageessan hammallee Jawaar Mohaammed mootummaa qeequutti jira. Isaa wal qabatee meemmi viidiyoo tokko ilaallee walitti deebina. ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልፈስፈስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለውን ያለነው we need to wake up ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ቤት መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መስመር መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አመራር ላይ akkuma dhageessan gaafiin tokko illee gaafiin illee baay'eetu jira. Gaafii baay'ee keessaa immoo kan gaafatame maaliif tokko hin taatanu maaliif Oromoo waliin galu jechuudha. Miira na filadhaatiin itti fakkaata. Jawaaris miira keessa galee mootummaa qeequutti jira. Kanaan wal qabatee immoo viidiyoon tokko gadhiifamaa jira. Namni isa caalaa abaa'oo jibbu addunyaa kanarra hin jiru. Namni Jawaar Mohaammed caala adda bilisummaa Oromoo jibbu addunyaa kanarra hin jiru. Kan ifatti beeku. Ragaalee hedduu har'aa miti waggaalee diidaman dabre waan ta'aa ture irraa dubbachuu ni danda'ama. Isaanirraa abdiin qabu. Qaama Oromoo tokkorraa abdiin qabu. Qaamni Oromoo kamiyyuu yoo gara aangootti dhufe ta'e ka amma aangoorra jirus ka biraas yoo ka dhufu ta'e of ta'ee dhufa dhaabni sun. Qaamni Amaaraa fi qaamni Tigree yoo gara aangootti dhufe ta'e Jawaariin immoo ni barbaada. Gurbaan san barbaada. So kanaafi obsee dadhabe. Wayyaaneenis gara aangoo dhufuu hin dandeenye. Warri faannoo Amaaraas gara aangoo dhufuu hin dandeenye. Warri adda bilisummaa Oromoo abaa'oo fi jedhus faffaca'ee hedduun isaanii karaa nagaatiin qabsoo gochuuf gara biyyaa galanii. So ofii kiyyaa yoo nyaachuu dadhabe firfirsee haa balleessu jette jedhama miti lukkuun. So gurbaan itti jiru kana kan immoo uummanni Oromoo beekuu qaba. Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoon baanii dubbannee beenu Oromoon haqaaf mariin amanu waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu
akkaawuntiin jiraas halaalamu eenyu hattuu akka ta'e eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti. Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti. Oromoof hojjechuudha. Ani irra deddeebi'ee kaaseen jira waa'ee hattummaa. Namoonni jimmaarraa dhufanii jiraachuu danda'u. Abbaan barbaadanis deemtanii ilaaluu dandeessu. Manni abbaa fixaas, manni harmee kootis hanga ammaa dhoqqee sanaa wajjin jira. Abbaan barbaade deemee ilaaluu danda'a. An kan hin qabsaa'e abbaa koof haadha koof obboleettii koof miti. Arrabsinee abdii kutatanii dhiisanii deemuu jedhu. Waggaa 30 guutuu waa meeqa keessa dabarree amma arrabaan deemna. Maaf akkasitti yaadu akkatti guddanne hin beekani. Waan keessa dabarree hin beekani. Biyya garaa garaa teenyee waa dubbanneef hawwaa waan jirutti fakkaata. Miti. Rakkoo keessa guddanne. Deebii tokko illee dhageessaniitu jedhee yaada. Irratti baay'ee dubbachuun barbaadu. Garuu Oromoo keenyaaf hin falmina. Dhugaa jiru Oromoo keenya akka bahuun barbaanna garuu inni kun gaariidha. Inni kun asii badaa hojjetaa hin jennu ammaaf. Maaliif Oromoon addaan qoodee nu ilaalaa jira. Addaan qoodee akka nu ilaaluun barbaannu Oromoon tokko nama tokko jennee uummata guutuu wajjin waliin dhabnu garuu waan dubbatamaa jiru oduulee garaa garaa jiran fidee isiniif dhiyeessuun dirqama kiyya. Wanti dargaggootaa dhaamu immoo dhaggeeffadhaa. Siyaasa moo Oromoo waa'een siyaasaa waa'ee nama dhibu. Ji'a lameen sadiin darbe kana keessatti kan walidhe waliikee, kan wal faarse wal arrabsee, kan wal nyaate wajjin taa'ee nyaate waa baay'ee agarreerra. Hangana keessatti qeerroo Oromoo maalan gorsuseeti. Qeerroo Oromoo siyaasa keessaa beekana booda abbaata. Obboleesso bayi siyaasa keessaa shilingii kee walitti qabadhu. Eessaanan nyaadhee bula eessaanan guddadhaa yaadi. Dhiisii siyaasa keessaa bayi siyaasa. Ta'u gan qeerroo Oromoo siyaasa keessaa bayi. Ta'u bas gaabe. Lakki dhiisii anamma kan yaachisu waan biraati. Siim shanshuu meeqa nurraa qaba. Qoosaadhaan ergaa bareedduu isinii dabarsee jira. Yeroo kana keessan qilqillayna hojii keessa warri hojjetan hojii keessan nagaadhaan hojjedhaa. Kanatti deeggartanii ammas gara kana dhuftanii yadduutti hojii keessan irraan bayinaa waan baay'ee jira of eeggadhaa. Maaliifuu rabbi uummata keenya nagaa nuuf buusu warri filannoodhaaf sosocho'aa jiranus akka fedhana ta'anu isin kamuu filachuu mirga qabdu garuu gannummaan waliin arrabsinu. Anis abbaa barbaade filachuu dandeessa. Anis abbaa barbaade filachuu nan danda'a. Filachuu dhiisuus nan danda'a. Isin galchuu wanta akkanaa irratti wal arrabsuu dhiisaa. Oromoo arraba dhiisaa dara. Arrabni nun fayyadu laa. Isin galee ofuma xinneessitu arrabaan wanna tokko itti gochuu dandeessanu. Kanaaf dhiisuudhuma caala. Anyway, viidiyoon irraa abdii kana fakkaata. Isin tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada. Waan tokko illee walirraa baranneerra yaada keessan immoo koomentii jara dakka godhuun dakkatina keessattuu warreen amma xumuraatiin hordoftan naa barreessuun dakkatina amma xumuraatti si hordofneerra warri yeroo naan jettan guddaa natti tola. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show.